Video har'a keessatti warroonni bilbila smartphone yookaan immoo bilbiloota akka Samsung, Infinix, Huawei fi kan kana fakkaatan jechuudha qabdan warroonni bilbila smartphone yookaan immoo bilbiloota yeroo ammaa kana hammayyaawaa ta'an harkaa qabdan videoon kun isiniif qophaa'e. Video kana keessatti gabaabinumatti settingiiwwan bilbiloota kanneen keessatti argaman keessaa tokko fudhannee ni ilaalla. Sababni isaas settingiin kun mataan isaatiiyyuu bilbila guutuu control godhee kan qabateetiin jiru yookaan immoo hammateetiin kan jiru settingii kanaadha. Settingiin kun maaliif fayyada kan jedhu illee ni ilaalla. Settingiin kunis developer option jedhama. Developer option kana keessatti wantoota baay'eetu argama. Garuu namoonni baay'een developer optionii kana bilbila isaanii irratti on hin godhatan. Bilbila yeroo bittan developer optionii kun on taheetiin hin dhufu. Kan on godhatu isinidha. Isintu itti fayyadama isaa sirreessaa jechuudha. So kanaafiyyuu settingiin kun akka settingiiwwan isaan kaawwaniitii miti isintu on godhata. Bilbila keessan irratti isintu active godhata. Garuu bilbila keessan irratti settingiin kun on yoo ta'e awwan jahaaf isin tajaajila. Faayidaawwan jahan kunniiniyyuu bilbila keessan irratti wanta isin hojjettan hunda control godhee kan qabudha. Yeroo nama bilbiltan kaameraa akkanumallee raamii bilbila keessanii yookaan immoo muuziqaa audio isin dhageeffattan kana raamii keessan control godhee kan qabatu kaameraadhaan yookaan immoo sagaleedhaan namni control godhee akka isin hacking goone yookaan immoo akka isin hin xalafne gochuudhaaf kan isin tajaajilu. Dabalataan immoo saffisa bilbila keessaniillee control gochuudhaaf saffisni bilbila keessanii akka daddafu akka seeraan touch screen bilbila keessanii seeraan isiniif hojjetu adjust gochuu ni dandeessan. Faayidaawwan jahadha kan qabu faayidaawwan kanneen ilaalla. Ergasii immoo settingii kana dhumarratti akkamitti on godhachuu dandeessan. Developer optioniin kun bilbila keessan irratti on tahee hin argamu. So akkamitti on godhachuu dandeessan kan jedhu ni ilaalla. Egaa kana kan ilaallu bilbila Samsung irratti bilbiloota isaan hafan irratti illee steppiin jiru tokkoma garuu search gochuu dandeessan wanta an jedhee isinitti himu kana search yeroo gootan bilbila kam irratti iyyuu isiniif dhufa waan ta'eef jechuudha. Settingii keessa yeroo seentan bakka searchitu jira bakka searchii san irratti search gochuudhaan wanta jedhame san argachuu dandeessan salphamatti jechuudha. Maaliif taa'umsi settingiiwwan kanneen garaagarummaa qaba waan ta'eef jechuudha. So gabaabinatti settingiin kun faayidaan inni bilbila keessaniif qabu maalidha? Akkamitti on godhatanii itti fayyadamuu dandeessanii kan jedhu video kana keessatti ni ilaalla. Hanga dhumaatti na faana turaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Marab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa har'a settingii hedduu tokko bilbila keessan irratti barbaachisaa ta'e yoo itti fayyadamtan faayidaa guddaa kan qabu. Yoo ittiin fayyadamne immoo miidhaa guddaa kan qabu kan sadarkaa jiruuf jireenya keessanillee balleessuu irra gahuu danda'u kan faayidaas qabu akkasumas miidhaa qabu tokko bal'inaa wajjin ilaalla. Waa'ee settingii kana namoonni baay'ee waan gaafataniif isiniif qabadhee dhufee akka irraa fayyadamtan immoo abdii qaba. Bakka YouTube channel kana irratti immoo barnoota kanaa fi kan kana fakkaatan hojiiwwan online dabalatee akkanumallee teekinooloojiidhaan kan wal qabate kamiyyuu argachuu yoo barbaadan bakki itti argamtan bakka sirriidha. YouTube channel kana subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan eegaladha. Daa'e gara barnootichaatti. Egaa jalqaba irratti faayidaan settingii developer option settings jedhamu kun faayidaan isaa maalidha kan jedhu haa ilaallu. Faayidaan isaa tokkoffaa kaameraa bilbila keessanii control gochuudhaaf. Kaameraan bilbila keessanii control gochuudhaaf kan isin fayyadudha. Isa settingii kana bilbila keessan irratti on godhatan kaameraa bilbila keessanii control gochuu dandeessan. Kaameraa bilbila keessaniitti fayyadamee namni akka hacking goone akka isin hin xalafne gochuu dandeessanii kana boodarraa akkamitti sirreeffachuu akka dandeessan ni ilaalla jechuudha. Kaameraa bilbila keessaniitti fayyadamee namni isin xalafuu ni danda'a. Kanaan dura video kana fakkaatu baay'inaan isiniif hojjedhee jira waan ta'eef so isa kana yoo sirreeffattan immoo kaameraa bilbila keessaniitti fayyadamee namni akka isin hin xalafne gochuudhaaf isin tajaajila waan ta'eef karaan namni ittiin irra caalatti nama haggodhu keessaa tokko kaameraadha. Lammaffaan maayikiroofooniidha yookaan immoo sagaleedha jechuudha. So kaameratti hin fayyadamu yoo ta'e yookaan immoo kaameraa keessan xalafuu haggochuu hin danda'u yoo ta'e karaa imootiin karaa telegiraamaatiin karaa kamiyyuu access godhee iccitii keessan argachuun isa rakkisa jechuudha. So kanaafiyyuu isa kana akkamitti on godhachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Garuu faayidaan isaa guddaan kaameraa bilbila keessanii control gochuudhaaf developer option settingiin isin fayyada jechuudha. Inni biraa immoo running app yookaan immoo applicationoota background irratti run gochuudhaan isin miidhuu danda'antu jira. Isaan kanneen control gochuudhaaf illee isin fayyada. Sababni isaas applicationoonni background bilbila keessanii irratti yoo hojjetan tokkoffaa baatirii bilbila keessanii fixu. Lammaffaa immoo bilbila keessan stack gochuudhaan yookaan immoo dhiphisuudhaan stack gochuu danda'ani. So kanaafiyyuu background irratti applicationoota run godhan kanneen control gochuudhaaf illee isin fayyada jechuudha. Developer optionii kana on godhachuun achi keessa settingii sirreeffamutu jira. Settingii san sirreeffachuudhaan salphamatti control gochuu ni dandeessan jechuudha. Background irratti applicationoota hojjetan hunda isaaniitu control ittiin gochuudhaaf isin fayyada jechuudha.
So inni kunis faayidaa isa lammaffaati. Faayidaan inni sadaffaadha immoo USB dhaaf kan isin fayyadu. USB jechuun baay'een keessan akkuma beektan fileeshii adda addaa yookaan immoo fileeshiiwwan adda addaa gara bilbila keessaniitti. USB kan jedhamutu jira isa control gochuudhaaf. USB jechuun fileeshiiwwan adda addaa akkanumallee bilbila keessan irratti koompiyuutera keessan wal quunnamsiisuudhaaf bilbila keessan kan itti fayyadamtan bakka fileeshiiwwan adda addaatti sakkaatantu jira. So wantoota kanneeniif kan isin fayyadu aksesarii kanaaf fakkeenyaaf bakka fileeshiitu jira akkuma asirratti argartan jechuudha bakka fileeshii itti wal quunnamsiiftanii bilbila keessanii wal quunnamsiisuu dandeessan. So USB kanallee control ittiin gochuudhaaf koompiyuutera wajjin wal quunnamsiiftanii yookaan immoo laaptooppii wajjin wal quunnamsiisuu bilbila keessaniif kan itti fayyadamtanidha. Akkanumallee fileeshiidhaan wal quunnamsiisuudhaaf aksesarii adda addaatti fayyadamuudhaaf fileeshiidhaan wal quunnamsiisuudhaaf itti fayyadamtanii egaa wantoota baay'eedhaaf isin fayyada USB jechuudha. So wanta kanaaf control ittiin gochuudhaaf illee kan isin tajaajiludha jechuudha. Inni biraa immoo chaarjii qusachuudhaaf. Chaarjii qusachuudhaaf illee bakka sirriidha. Tokkoffaa ifa baatirii keessanii adjust gochuu, appilikeeshinoota bilbila keessan irratti argaman adjust gochuu kanaan kana kan wal qabate baatirii bilbila keessanii illee isiniif qusata jechuudha karaa biraatiin. Inni biraa immoo saffisa bilbila keessanii inni shanaffaan jechuudha. Saffisa bilbila keessanii hedduu dabala. Sababni isaas background irratti appilikeeshinoonni access godhan hin jiran control ittiin goota yoo ta'e bilbili keessan free ta'a. So yeroo hundayyuu seeraan isiniif hojjechuu danda'a jechuudha. Kana qofa osoo hin taane daataa fi wifi keessanillee to'achuudhaaf developer option kana on yeroo godhatan wifi keessanii bluetooth keessan akkanumallee daataa keessan qusachuudhaaf isin fayyada control ittiin gochuu dandeessa waan ta'eef developer option faayidaa bal'aa qaba garuu faayidaawwan kanneen muraasaadha. So developer option kana immoo akkamitti on godhachuu dandeenya kan jedhu haa ilaallu. Ergasii immoo namoonni karaa ittiin nama xalafan bilbila namaa xalafan keessaa tokko kaameraa bilbila keessaniiti. Kaameraa bilbila keessaniillee akkamitti developer option kanatti fayyadamtanii on godhachuu akka dandeessan amma ni ilaalla. Kanatti aansee immoo qabatamaan bilbila keessan irratti ni ilaalla. Hanga dhumaatti na faana turaadha. Hanga ammaatti warroonni maatii YouTube channel kanaa hin ta'in subscribe, like, share gochuun irraan fattinaadha. Amma ittuma fufna. Egaa setting developer option jedhamu kana akkamitti on godhachuu akka dandeessan bilbila keessan irratti isinitti agarsiisa. Yeroo bilbila keessan haarawaa bittan developer option on hin godhanne yoo ta'e developer option bilbila keessan irratti hin hojjetu on hin ta'u jechuudha. Hojii hin eegalu. So hojii eegalchiisuun murteessaadha waan ta'eef duraan dursitanii setting kana on godhachuudhaaf gara setting bilbila keessanitti seentanii settings ka jedhu keessanii seentanii yookaan immoo bilbila keessan qabdanii akkana gad harkisuudhaan mallattoo setting ni argamte jechuudha. Koornaa irratti mallattoo setting sana irratti kilik gochuudhaan salphumatti gara setting itti seentan jechuudha. Itti aansuudhaan immoo about phone ka jedhu keessa seentan yookaan immoo search gootan jechuudha. About phone jettanii search gootan bilbiloonni akka Infinix dhaa fi akkanumallee Huawei dha about phone jettanii search yeroo gootan asirratti about phone ka jedhu isiniif fida jechuudha. Achi keessatti argama waan ta'eef bilbila tokko tokko irratti immoo system ka jedhu keessatti argama achirra barbaaduu hin dagatinaadha. So about phone ni argatan jechuudha. Search yeroo gootan asirratti about phone jettanii search yeroo gootan salphumatti argachuu dandeessanii akkana keessa yeroo godhatan akkuma asirratti argartan about phone ka jedhu ni dhufa jechuudha. So bilbila tokko tokko irratti immoo system ka jedhu keessatti argamti waan ta'eef system jettanii search gootan jechuudha. Kana kan isinitti himuuf bilbilli kun bilbila Samsungiiti kan goose warroonni Samsungii qabdan step kanaan deemtanii garuu warroonni akka bilbila Infinix, Huawei fi kan kana fakkaatan qabdan search gochuudhaan itti fayyadamuu dandeessan. About phone yookaan immoo system ka jedhu keessa ni seentanii ergasii immoo akkana keessa gad dhufuudhaan software information ka jedhu ni argama. Software information ka jedhu kana keessa ni seentanii jechuudha. So software information ka jedhu kana keessa yeroo seentan jechuudha. Akkuma asirratti argartan build number ka jedhu ni argama. Al torba build number ka jedhu kana tuuxan jechuudha. Walitti aansitanii al torba ni tuuxan walitti aansitanii jechuudha. Duraan dursee garuu kana osoo isinitti agarsiisin gara duubaatti deebi'ee akkuma asirratti argartan developer option ka jettu settingiin kun asirratti hin dhufne on hin taane bilbila kan koo kanarratti on hin taane as keessatti hin argamtu. Amma immoo haarawaa ni dhufti jechuudha. So kanas gochuudhaaf about phone keessa seentanii ergasii immoo software information ergasii immoo build number ka jettu tana al torba jechuudha. Walitti aansitanii al torba lakkoftaniiti jechuudha. On ka godhatanii ergasii immoo paaternii yookaan piinii bilbila keessan ittiin hidhatan isin gaafata paaternii yookaan piinii keessan itti galchitanii ergasii immoo developer option mode has been turn on isiniin jedha jechuudha. So kanaafiyyuu on ta'ee jira isiniin jedha. Amma gara duubaatti deebitan. Gara duubaatti yeroo deebitan developer option ka jedhu settingiin haarofni dabalamee jira. About phone ka jedhu jalatti developer option ka jedhu settingiin haarofni dabalamee jira jechuudha. Haala kanaan developer option bilbila keessan irratti on godhachuu dandeessan. Ammaan booda immoo settingiiwwan duratti isiniif ibsuudhaaf yaalisaniin akkamitti sirreeffachuu dandeessan. Fakkeenyaaf kaameraa bilbila keessanii akka namni hin xarafne to'achuudhaaf settingiin itti fayyadamtan es keessatti argama developer option keessatti argama jechuudha. So kanaafiyyuu isa sirreeffachuudhaaf developer option keessa seentanii hedduu tokko baay'ee tokko salphaadha. Asii immoo asirratti search gochuu dandeessanii yookaan immoo akkana keessa gad dhufuudhaan gara dhumaarratti jechuudha. Quick settings developer tiles ka jedhu ni argama. So settingii kana search gochuu dandeessanii yookaan immoo quick settings developer option akkana keessa yeroo gad dhuftan ni argatan jechuudha. Quick settings developer tiles ka jedhu kana
irratti kilik gootan jechuudha. As keessatti jechuudha wantoota baay'ee control gochuu kan dandeessan. Asirratti wantoota baay'ee control kan ittiin gootan asirratti jechuudha. Settingii bilbila keessanii tokkoffaa show tabs tab ka jedhu kun yeroo bilbila keessan tuutan tab ka jedhu akka mul'atu gochuudhaaf asirratti isin fayyada. Wireless dubbing ka jedhu asirra jira. Sensor off ka jedhu ni argama. Sensor off ka jettu tanaadha jechuudha kan isin on godhachuu qabdan. Control akka isin hin goone namni kamiyyuu kaameraa bilbila keessanii microphone bilbila keessanitti fayyadamee akka isin hack isin goone akka isin xalafne gochuudhaaf sensor off ka jettu tana on godhatan. Ishee kana on godhatan jechuudha. Ishee kana on yeroo godhatan isin kun garamitti dhufti jechuudha. Ergasii immoo akkana qabdanii iskiriinii bilbila keessanii kana jechuudha yeroo gad harkiftan sensor off ka jettu isinii dhufti. Isheen amma asirratti isinitti agarsiisaa jiru. Isheen kun isinii dhuftu taanaa yookaan immoo bilbila tokko tokko irratti Samsung bilbila Samsung tokko tokko irratti isinii dhufuu dhabuu dandeessi. Settingiiwwan kanneen keessatti akkana qabdanii asirra qabdanii akkanatti garanatti yeroo harkiftanii dhumarra keessan naannoo kanatti jechuudha. Naannoo nama isinitti agarsiisaa jiru kanarratti mallattoo eda'uutu argama. Mallattoo eda'uu sana irratti kilik gochuudhaan salphamatti sensor off ka jettu ni barbaadanii ergasii immoo isii qaqqabuudhaan garana fiddan jechuudha. Gara iskiriinii keessanitti gara fuulduraatti akka isiniif dhufu garan harkiftanii fiddanii gallakkistanii ergasii on isiniif taate jechuudha. Ergasii akka kan koo kanatti isiniif dhuftu jechuudha. Sensor off ka jettu kun isiniif dhuftu jechuudha. So ishee kana yeroo off ofirraa gootan kaameraan bilbila keessanii akka hin fayyadamne yoo barbaadan sensor off ka jettu tanarratti kilik gochuudhaan salphamatti sensoriin bilbila keessanii yookaan immoo kaameraa fi maayikiroofooniin bilbila keessanii akka hin hojjenne gochuu ni dandeessu jechuudha. So gabaabinumatti ishee kana on yeroo godhatan asirratti mallattoon kaameraadhaa isinii dhufti jechuudha. Off yeroo godhatan jechuudha. Asirratti mallattoon kaameraadhaa yookaan immoo mallattoon sensorii kana asirratti ni dhufti. Amma fakkeenyaaf sensoriin kan koo hojjechaadha. Mallattoon maayikiroofoonii asirratti ni mul'ata waan ta'eef. Garuu ishee kana off yeroo an taasisutti ilaalaadhaa hin hojjetu. So sensorii kana off yeroo an taasisutti jechuudha salphamatti kaameraa fi maayikiroofooniin bilbila kan kooti hin hojjetu jechuudha. Ishee kan kana off godhee jira hin mul'atu jechuudha akkuma asirratti argartan yeroo an off godhetti hin mul'atu yeroo an on godhetti hin mul'atu yeroo an off godhetti haala kanaan record gochuu ni danda'a jechuudha. So settingiin kun faayidaa kana qaba jechuudha yeroo kaameraa bilbila keessanitti yookaan immoo maayikiroofoonii bilbila keessanitti access gootanii yeroo hin fayyadamnetti ishee kana ofirraa off godhatanii off gootan jechuun namni kamiyyuu karaa kaameraatii fi karaa maayikiroofoonii keessaniitiin access godhee application adda addaatti fayyadame isin hack gochuu hin danda'u jechuudha. So ishee kanaan off gochuudhaan on gochuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Kana qofa osoo hin taane wantoota bal'aadhaaf developer option isin fayyada itti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Barnoota kan kanarraa irraa waa'ee developer option baay'eetu jira jechuudha. Asirratti settingiiwwan bal'aatu jira. Settingiiwwan kunniin yeroo nu gahu waan ta'eef itti aansinee viidiyoo itti aanu keessatti isiniif hojjechuu ni danda'a. Faayidaawwan bal'aa qaba. Faayidaawwan kanneenitti yoo fayyadamtan bilbila keessa yeroo dheeraadhaaf akka itti fayyadamtanillee isin tajaajiluu danda'a waan ta'eef akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Egaa viidiyoo kan koo kanarraa irratti waa'ee settingii bilbila keessaniif murteessaa ta'e tokko isin barsiisee jira. Akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.